Oktober 19 bara 2021 kana jechuun nama tokko na jaallatteetta bakka sitti toleera. Galgala na yaadaa bultee hay Dr. Nagaa keessanii naan jedhu. Lekki. Ambarattuu gibbiin ture. Nimmoo dhufee achitti. Sheef jedhanii hin dhame. Garuu Oromoodha. Yoo qiliqqilii taate dhiisi sitti neerumaa. Durbummaa qabdii jedha hundumtu. Maalli garuu galchi na jechara tokko moo hin qabdu taanaan mana isheetti qabi galchi. Deebiin isaa dhugaa dubbachuudhaaf. Hey y'all, come look at this. Oh my God! Wow! Nagaan isinii foto yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube Dr. Naaf Argeetu official. Deebineerra namoonni baay'een keessan egaa kanaan dura qofaa kun taa'een viidiyoo isinii waraabaa qofaa kun taa'ee isin todeessa qofaa kee taatee yeroo hundumaa teessee nutti taasoftaa maaliif nama biraa qabattee dhuftu jennaan kun warra cinaacha koo bitaa keessaa kan argamte giifti duree wajjin dhiyaannee jirra jechuudha jalqaba gaafa sagantaan jalqabin dura waan tokko wal falmaa turre ani viidiyoo irratti argamee jennaan laayikii 2030 laayik godhu sabskraayiberiin kee baay'ee dabalaa naan jettan immoo hin dabalu waan tokko wanta addaa wanta dabaltu hin qabdanna hin argitaa naan jette mee namoonni ishee jaallattan namoonni jaallattan jalqabatu viidiyoo kana ilaalin laayik gochuudhaan jalqaba namoonni sabskraayib hin godhe immoo sabskraayib godhaa isiniin jenna egaa waaqayyo fagalatu mana jaarrannee bultii jaarrannee haadha manaa bareedduu kana argadhee akka kanaan duraa miti namoonni baay'een keessan gaafan suuraa koo post godhu gaafan viidiyoo hojjedhu yoom fuuta Amma fuuxitta. jedhanii na cannaqaatti na dhiphisaa turanii amma kunoo fuuneerraa egaa kanaan dura guyyaatiin torban tokko dura footoo tokko YouTube irratti post godhee gaaffii akkamii nu gaafachuu barbaaddu gaaffii keessan koomentii jala nuu kaa'aa jennaan namoonni hedduun koomentiin dhiyaate egaa koomentii hedduudha koomentiin baay'ee dhiyaateera koomentii kanaaf deebisanii ilaalla jechuudha baay'ee itti bu'aaraa irraa barachaa akkasiin turtan abdii guddaa qaba hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaas dabalataan immoo namoonni immoo nu jaallattan super thanks kan jedhu iddoo bakka argaa jirtu bakka itti maree jiru super thanks kan jedhutti immoo stiikariin garaagaraa jira giiftii garaagaraa bittanii kennuus dandeessu isin jechuu barbaanna namoonni member hin taane yookiin immoo miseensa taanes miseensa taatanii hanga dhumaatti nu hordofuu dandeessu. Egaa akkuma isiniin jedhee ati maal godha? Isheenii dubbachuu hin dandeessu jedha garuu kan mana keessaa dubbiidhaan na caalu immoo isheedha. Maqaa kee jalqaba maqaa ishee baay'een keessan beektu garuu maqaan ishee eenyu akka taate erga wal barree booda gara gaaffii keessatti dabarra jechuudha. Maqaan koo Ayyaantu Maarqoos jedhama. Egaa gaaffii garaagaraa baay'een keessan gaaffii hedduu nu gaafataniiru gaaffii isaan nu gaafatan tokko tokkoon kaafnee fi dubbanna. Gaaffiin jalqabaarra jiru Hayyaatu Abdallaa jedha. Dura eenyutu gaaffii jaalalaa dhiyeesse? Ishee moo sidha? Kan isin dhufu gaaffii jaalalaa kan naaf dhiyeesse jalqaba isheedha. Maqaballeessidha kun. Maal kun ragaa jira ragaa qabnaa bukoo. Lakki kun maqaballeessidha. Ragaan jira ragaan gaaffii jaalalaa kan naa dhiyeesse jalqaba kan keessaan dhufee hayi naan jedhee na janajjane isheedha. Dhugaasaa baasu? Dhugaasaa baasu? Kunoodha hubadhaa isinitti agarsiisa. Maal jedhaa? Miseejii wayii na ergitee turte. Yoom na ergite ammati miseejii yaadatta yeroo na ergite? Dhugaasaan dubbadha. Waggaa almost amma gara waggaa 3dha. Tegestiin suni kan hin barreessiif garuu dhimma biraaf ture. Lakki dhimmi barreeffame sirratti hin jiru. Dhimma biraaf ture garuu gaan akka carraatii naan deebisni yeroo sana. Akkuma argaa jirtan miseenjeriidha. Hayi Dr. Nagaa keessanii naan jette. Oktober 19 bara 2021 kana jechuun nama tokko na jaallatteetta bakka sitti toleera. Galgala na yaadaa bultee hayi Dr. Nagaa keessanii naan jette. Lekki. Isa yoo waggaa meeqa dhalaa? Waggaa meeqa duradha? Olbos waggaa 2 jecha. Nagaa keessanii hin jedhi. Nagaa keessanii. Nagaa keessanii hin jennu nagaa keessanii hin jennu. Maal akkasumaan jalqaba? Keessanii sanatu dhumarratti. Naan maal ta'e shiroo sana? Ani immoo lakkiin ganaadha kaayyoon qaba waan ta'eef deebiin deebisuu kaayyoon qaba tamaaruun qaba dheetanii hojii hojjechuu qaba dee
waggaa tokkoof jeesanii booda deebisee. Oh my god! Maal jira? Jira akkamii? Hayi bareedduu hayi mana waan biraallee hin jenne jira akkam bakka tan cufe. Ammoo jira akkam akkamatti nagaa keetii ituun siin jedhe sitti haasa'uun barbaada ture jechuudha. Eshi. Achi booda maal jetti? Gooftaa Yesuus jettee jaboo baaste. Naate akka bakka kamti naa deebiseette. Isa yemmuu tarnaaf deebi'ee jennaani ana biratti waggaan tokko guyyaa tokkoon sin jedhe. Argaa jirtu miseejiisa. So anyways asumarraa jalqabee isheen waggaa tokko booda obsitee ciniinnattee jaalala koodhaan guggubachaa jaalala koodhaan dhiphachaa turte umarratti waggaa tokko booda deebisee fi Eshi gaaffii qaba. Waggaa tokko dura dhimma si barreesse nan beeka. Atis beekta garuu yeroo sana seeraan naasufni ta'e maal yaaddeedhaanitti waggaa tokko booda darbee anaafati fireendiin turre hiriyaan turre waggaa tokkoof ji'a amma kana booda inni itti dhuftee tekstii keessa maqaa koo search gootee barbaaddee akkamittiin dhuftee jira akkam jetti. Bishaan dhugsiisee ilaala. Ela hubadha ani misiin calliseen deddeebisaa ture guyyaa tokko taa'e ispaamii keessa galee toon deebisuuni dhugaa dubbachuudhaan maqaa kee bakka ta'etti argeera. Dhugaa sanatti ta'e isaanitti siif ilaallaan immoo hin bareeddi immoo. So achumarraa jalqabe waliin haasoo jalqabne 2022 wajjin haasoo jalqabe isheen jaalala koodhaan kan isheen baay'ee miidhamaa turte waggaa tokko duradha. Garuu waggaa tokko booda itti deebisee wajjin deebisnee haasofne baay'ee poozitiividha bakka jira miti like maal naan jettee miti yeroo sana. Maal siin jedhe yaa akka nama kanaan dura hariiroo qabuudha kan nuti haasaa turre. Yaa akkuma qoosaatti tuma asumnu qoosaa keessa jalqabee tuma jennu bakka waggaa tokkoof jara 3 or 4 dura Jimmaa dhaqee Jimmaa turtee Jimmaatti ishee argee kan isin dhufu akkan jaaladhu kan godhe tokko maal akka ta'e beektu Jimmaa yeroo dhuftu shamarran baay'een dhiira yeroo arguudhaaf jedhan akkam ta'u uffatanii diddibatanii maal godhanii maal jedhanii dhufu beektu kottannaan hin dhufte gaafa dhuftu kaalsii dhiiraa wayii tokko uffattee siliipparii tokko uffattee waanuma waan akkasuma jecha dhufte akka tamaarii beektu tamaarii akkuma doormii jirtutti baatee dhufteedha nallaale. Mucaan kun bakka shawaappiin barbaaddu jedheetanii isa booda ilaallaan yaa akkuma miidiyaa irraati akkuma feesbuukii irratti hin argee achi booda wal agarree bakka poozitiivii taasisuu jalqabe haala kanaan wal barree jechuudha. Natti fakkaata achumaan gaaffii jaalalaa kee nan fudhadhe. Fudhadha gaaffii jaalalaa koo. Jimmaa dhufee ture kan inni na arge wal barree yeroo jalqabaa an barattuu gibbiin ture nimmoo dhufee achitti. Sheef jedhanii hidhame. Jaalalaaf jedhanii aarsaa guddaa kaffale nan hidhame. Achitti wal barree achuma booda baay'ee natti tolte waan baay'eedhaan na boojite booda gaaffii kan biraa keessatti ilaaluu dandeenya egaa akkasidha. So gaaffiin itti aanu jaalalaaf kabaja waliif qabda waliif ibsaa waggaa meeqa jaalalaan turtanidha. Jalqaba irratti garuu maal koo jaallatteeti? Jalqaba irratti namummaa kee yeroo jedhu namni kamiyyuu namummaan isaan jaallatama garuu namummaa namaa keessaa wanti jaallatan immoo jira. Maal ture? Amala kee. Amalli koo maalidha? Akkasii jedhe. Maal moorammaa akkatti na jaallattu akkasii godhe maali? Jara laafummaa kee. As tokko. Jaalala keessattuu? Jaalala keessattis immoo kan hin jaalladhu waan tokko haasa'uudhaatti amantaa. Haasaadhaan furraa waan tokko yoo jiraate naasaa anis immoo akkasumatti. Amala hin jaalladhu tokkoon isarratti argee nama hubataadha miira namaa nama hubachuu dandeessudha. Egaa. Thank you. Galatoomi yaa akkuma dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf dubartii ogeettiidha. Ishee ogeettii jedhamtu sana waan baay'ee na boojite naanis baay'ee kuulidha. Shawaappii of mul'isu nama barbaannedha. Bilchina isheellee baay'een jaalladha nama waan tokko gaafa na argullee nama qabbaneessu wayii
waliin haasofna mariitti nama amantuudha teenyee diskas godhetti. So yeroo balleessaan jiraatus immoo immediately dhiifama na gaafatti. Kanaaf kun immoo jaalala keessatti waan guddaadha yaada waggaa tokkoof wayii keessatti waggaa tokkoof jaalala biyya sadii keessatti wanta arge kanadha. Kanatu nama hojiisin jechuu barbaadeeni. Kan itti aanu abeet. Waaw baay'ee wal biraa bareedu hadiyyaan nu barreesse rabbi nu umurii keessa walliisinaa dheeres horaa bulaa dagaagaa lama ta'aa ciisaa sadii ta'aa kaa amiin. Afur isheen garuu lama taanee ciifnee akka futaanee kaanu barbaaddi lakkuu barbaaddi. Haa ta'u fudhanna sadiis rakkoon hin jiru. Adda ayyaantu giifti duree Dooktar Kabajaafaa gaaffiin koo iddoon dhaloota kee eessaa Dooktar Naafii Adii Jineesitti wal bartan kan jedhu. Bakki itti dhaladhe Dambidollootti dhaladhe. Sana booda garuu maatii waliin gara magaalaa Naangoo deemnee achittiin guddadhe. Wallagga Lixaa jalatti argamti magaalaa xiqqoo mana geessu magaalaa Naangoottidha kan guddadhe. Yaa eessatti wal bartan kan jedhuufis immoo kaafnee raga. Ergasii Jimmaatti naqee argee asitti immoo yeroo isheen dhuftes immoo bakka walumaan itti fufnee jaalala keessa yeroo dheeraa ture siin jechuu barbaadeeni waggaa tokkoof ji'a 3-4. Itti fakkaata I think. Gaaffii lammaffaa yoo eessatti wal agartan guyyaa duraa Dooktar Naafii agartu maaltu sitti dhaga'ame? La onnee ishee akkas taate. Naa bilbilee akka dhufaa jiran beeka. Akka dhufu natti meetirii dursee barattuu gibbiin ture yeroo sanatti gaafa inni naa bilbilu toleen jedheen kilaasii qaban ture naamni beem baay'ee intini jechuun barbaanne jechuun noormaalii matee ni dhala. Kan hin deemee gara galgalaa ture naannoo sa'aatii 10 booddee. Baay'ee qabadhee deemee nan argee yaa gaafa nan argu nama akka abbadu of jaju wayii natti fakkaata ture. Garuu gaafa miidiyaa irratti nama of jaju wayii fakkaata miti. Noormaalii manchiti anis inni sinitti mudanda lamaan keenya iyyuu waan amma kanatti jechuun of ol qabu yookiin immoo of jaju wanta sana irraan argine. Sana booda wal dubbisnee bakka waan biraan qabu yaa akka nuuf jajaan taaneen barii gaafa sana. Ana of hin jaju laannaa namni miidiyaa irratti tarii of jajaa of tuula isinitti fakkaatu ana of hin jaju ilaa hubadha ragaan kunooti. Gaaffiin baay'isa wal fakkaatan ammas ayyuun barattuudha moo hojjettuudha? An barattuudha hojjettuudhas lamaan isaa. Yaa barumsaan I think directingidhaa fi filmmaking-dhaan eebbifamtee amma yaad miidiyaa konsaltaansi yookiin immoo dooktara koo keessatti akka production managerii taatee hojjechaa jirti. Manumatti hambisnee manumatti qacarre birriisa manuma keessa barbaree shiroo bitaa. Innaa kan biraa immoo hojii kan biraas hojii dhuunfaa hojjechuudhaaf itti jirti jechuu barbaanna. Gaaffii tokko dhumarratti isin deebisa. Gaaffii 70 ol isadha waan ta'eef. Eesh maal jedha tokko Osoon sobinii cidha keessaniif baasii meeqa baaftanii? Way good. Lakkoofsa 0 baay'ee qabu wayii tokko. Akkasuma jaabi. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu ulfaadha dhimma kanaan wanta dubbachuu barbaadu. Hiriyoonni koo natti dhiyoo jirtan namoonni baay'een isin kabaju baay'een keessan sagantaa cidha koo kan naaf bareechitan hundi keessanuu galata guddaa argadhaa isin jechuun barbaada. Dhugaan isin jedha. Hiriyootuma kudha jechuun hin danda'a sagantaa koo kanaaf qopheessee. Anis namni tokko yeroo yaadu hiriyoonni kee kan si bira dhaabbatan kan si wajjin jiraatan jiraachuun baay'ee namatti tola. Dabalataan immoo namoonni gammachuu keessan miidiyaa garaagaraa irratti kan gammachuu keessan naaf ibsaa turtan hundumti keessan naaf jiraadha. Nuuf jiraadhaa moo? Nuuf jiraadha. Eshi. Waliif jiraadhaa umurii dheeraadhaadha. Yuuzariin tokko immoo horaa bulaa baay'eedha. Carraa waan nuuf laattaniif ulfaadha. Gaaffiin koo tokko isiniif jaalala dhugaa jechuun maal jechuudha? Jaalala dhugaa jechuun maal jechuudha? Jaalala dhugaa jechuun nama jaallatan sana eenyummaa isaa seeraan kan akka ofiitti beeku jechuudha. Namummaa nama sanaa yookiin immoo eenyummaa nama sanaa akka wanta kan koo ta'etti ofitti fudhadhee beeku yookiin immoo jaallachuu jedhee samii amanaa. Jaalala dhugaa jaalalli silumayyuu jaalalli sobaan jaalala dhugaa mala kan beeknu. Tarii inni jaalalli sobaa sun jaalala sobaa sun ta'an jibba jennee fudhanne gaariidha. Jaalalli dhugaa wal hubachuudha waliif jiraachuudha. Namni kamiyyuu hirrina qabaachuu danda'a. Hirrina qabaa ishinis hirrina qabdi. Hirrina keenya garuu waliif hubannee bakka hirrina keenyaatti wal gorfachaa yoo hirrinni sun sirraa ta'e sirreeffachaa hin sirratu taanaan garuu hubachaa waliin jiraachuudha jechuudha. Akkasitti fudhadhaa. Nice.
Ishi baay'een gaaffii isaa wal fakkaataa garuu ijoollee meeqa godhachuuf karoora qabdu? 5. Shan. Isti beera 5. Meeqa barbaaddetti? Jaagoonyu 5. Bakka jaagoon irra tokko haa ta'u eebbifnaaf dhumarratti. Haati manaa kee mucayyoo eessaati? Waggaa meeqa isheen carra qabeetti akka taate beetti laata? Itti nuuf himi. Akkam dubbifattee? Please itti laa. Carra qabeetti akka taate beetta. Abbaa warraa jaallatamaaf kabajamaa. Akka kee qabaachuudhaaf gaaffiin koo kan. Ati garuu carra qabeetti. Beekaan. Gaaffiin qaba. Yaa beekaan. Nuufillee waaqayyoon nuuf kadhadhaa warra singiliidhaaf jettee tolee abshir waaqayyoo waan fedhe kee jaalala keessiif kennu jenna. Gaafni taanu Dr. Erga fuutee si wayyamoo yeroo singilii jirtu si wayyaadhe. Deebisi kana. Yeroo. Maal tokko fuudhaati bu'a. Kanaan dura warri fuutan waan akkas namatti tolu nu dhoksitanii turtan. Maaliif nu dhoksitan? Waan akkas miyaa waan akkas namatti tolu. Yaa egaa waaqayyoo waan eebbise waan ta'eef wanta waaqayyoo eebbise immoo yeroo hundumaa qulqulluudha namatti tola. Yaalaas hin jechuu barbaanne yaalaas wanta itti gala. Eshi bakka rabbisi ijaaretti Jamiilaa Mahammad Dr. Horaa Bulaa Dagaagaa saayinsiin lama malee hin dhalchinaa jedhu sana hin dhagayinaa. Dhagayni. Isin nooraa hedduu si gammanne Dr. keenya gaaffii jettee ijaayyuun ijoollee isaati akkamitti wal bartanii gaaffii kana deebisneerra waan ta'eef Jamiila galatoomne. Maal Dr. Naafeer isin hoo jaarsaa isheen ijoolleedha. Waliin gittanii. Jaarii fageedha jaarseedha. Nuti dargaggoonni hoo maal funari isin hoo gita kiyya nu jalaa. Maal jettu nama akkasiin jaarre? Deebii akkamii qabda? Waayitaween jaarsatti ni rumne. Jireenya gara fuulduraatiif biyya kam jiraachuu feetan? An akkasii wallaggataa ta'e nan beeka garuu Harargee jiraadha waan isin jaalladhuuf biyya tiyya akka jiraattan fedha. Dhugaa wallaahi musliima garuu baay'ee takkasin qisifadha Dr. Naafeer. Galatoomi giiftii koo. Anaaf Harargeen dhugaa dubbachuuf ishees beekte yeroo waa'ee Harargeen dubbadha. Nageessa jechaarti nan geessa. Erga nuuf bare umurii waggaa 18 booda almost waggaa 11 oliif Harargeetti dabarse waan ta'eef anaaf biyya koodha. Kanaaf gara fuulduraatti jiraachuu dandeenya maaltu beeka. Egaa namni karoorsa rabbi immoo fixaan hin baasa. Galatoomi siin jenna obboleettii keenya. Anullee baay'ee si jaallanna siin jedha. Jaalallee walii taatanii moo argitaniitu wal fuutan Dr. Waan akkasiisti jaalallee moo walii turre? Egaa miidiyaarraan turre actually. Isa dhumarratti dubbachuun barbaada gaaffiin tokko jira waan ta'eef. Jaalallee moo walii turre? Garuu miidiyaarratti postotaan turre namni baay'een nu beeku dhugaadha. Baay'ees online gochuun barbaanne waan baay'ee. Jireenyi baay'ee offline ta'e bareeda. Waan tokko erguma bilchaate booda gadi baasuu baay'ee jennee bilcheessine itti fuufnee bilcheessine gadi baafne jechuudha. Eshi iji kootu bedha. Waaw Horaa Bulaa baay'ee miidhagdu. Eenyutu irra qoosaa qoosuu beeka? Eenyudha? Ati deebisiif. Shee. Ayyuu lootarii beef dhugaa si argachuuf sheetti. Dhugaadha. Dhugaadha lootarii si bee. Eshi. Ta'u. Oh baga nagaan dhuftan jenneerra horaa baay'adhaa lafa guutaa itti abboodash. Garuu mucaa ishee xiqqoo sana maaliif hin dhunganne iyyuu ati? Yaa viidiyoo kana akkuma argaa jirtanii gaafa ni maatii isheerraa abbaa fi haadha isheerraa ishee fuudhuu dhaqee akka tasaa ta'e miira keessa galteetti. Miira keessa galteetti. Anaan gachuu dandaasi. Mucaa xiqqoo sana hin dhunganne irraan fadhe lakkaa dhungatamuu qabda harka ishee dhungattee ishees fuutee deemuu qabda. Irra deebi'ee dhungadheera garuu sagantaa booda. Dooktar haati warraa kee durbummaa qabdi. Sinta argate moo duwwaa simitti? Maqaanis. Nan deebisa gaaffii kun hin deebisa rakkoon qabu. Oh. Dr. Naafeer nama guddaa Oromoon qabdu keessaa tokko waan taateef I expect you. Galatoomii. Haadha manaa kee waliin turtii jaalalaa gamoo waliin dabarsan osoo gaa'elan godhatin dura
deebisneerra. Deebisneerra. Jireenya hawaasummaa keessatti naamusni isheen qabdu maal fakkaata? Naamusni isheen qabdu jireenya hawaasummaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf sobaan miti. Dhugaa baay'ee nama naamusa qabdu, nama kabaja qabdudha. Sin dhiisa si jibbeera jettee ni beektaa? Argachuu dhugaan siin. Jedheen hin beeku nama tokko jaaladheennaan sun jaalatiin dursa baay'ee ilaaleen naaf taati moo naaf hin taatu jedhee tan jalqaba. Ergan jaaladhee immoo waan dhiisuuf jibbuuf hin qabu. Kanaaf jedheen hin beeku. Baay'ee guyyaan ati isheetti gaddite jira maaliif? Guyyaan baay'ee itti gaddee hin qabu. I don't know. Nama dhugaa dubbachuuf jechuun baay'ee waan nama gaddisiisu waan nama yaaddisu wanta nama aarsu waan hangammaatti hanga hin turreetti wanta goote hin qabdu. Directive beekta bala komo beekte baay'ee ishee. Waan tokko wanta natti gadde qabaannaan garaa keessan kan immediately itti yeroo sanatti isheenis beekti. Garuu wanta baay'ee kan gaddisiisan aarse hin jiru. Ani immoo namichi yoon fuudha jedheen si eegaa ture baga si ga'e doktor. Galatoomii ulfaadhu. Ayyuura maal jaallattaa? Bilchina ishee fi hubannaa ishee hubattuudha baay'ee. Ogummaaf hubannoo ishee baay'een jaalladha. Dubartiin ogummaa qabdu immoo abbaa manaa ishees qabachuu dandeessi, mana ishees qabachuu dandeessi. Kennaa shoo jedha. Dooktar baga waaqayyo si gargaaree fuutee wajjin harree filadha. Garuu yeroo fuudhuudhaaf murteeffattu miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Miira sodaa. Like miira gammachuu. Lammaffaa fuudhuudhaaf suuraa jalaa bultii sargii har'a gadhiiftee bor immoo sargii ishee goote kuni maal hambisa jettanii yaadaniitu akkas gootanii naaf deebisa. Akka gootis gaariidha jedhee yaada. Bakka tokkotti immoo namni maaf dhoksee jedhee gaaffii qabaatus jiraachuu mala. Walumaa galatti gaaffii kana lamaan naaf deebisa. Galatoomii kenna sirriidha gaaffii kana jimaataan maxxansinee akkuma sitti mee jalalaan almost waggaa tokkoof sadii moo afur akkuma wal qaban turreerra. Nuti maal goone seetan namoonni naannoo keenya jiran beeku maatiin beeka jaarsummaan ergamiitidha waayitee. Jaarsoliin illee kun akkuma argitan deemanii turanii. Jaarsoliin deemanii turanii maatiin isaas maatiin koos hiriyoonni nutti dhiyoo jiran hundumtiyyuu beeku. Garuu sooshaal miidiyaa qofa irrattidha baasnee kan nuti mul'isne. Maatiin keenya sooshaal miidiyaa jechuudha. Sooshaal miidiyaas maatii keenya isinis waan ta'eef. Isa kana immoo isiniin immoo surprise gochuuma. Akkuma jalqaba isinitti meedha. Waan tokko yoo bilchaate gadi bee gaariidha waan jedhutti waan amuruuf. Siifan taroo garuu Oromoodha. Yoo qiliqqilii taate dhiisi sitti ni heerumaa. Qoosaadha walitti afaan bareedoo tokko humphaa addas nama jettu. Galatoomii. Dooktar si duraa akka nama biraa jaallateeru gaafatteetta. Deebiin isaa immoo maal siin jedhee. Dooktar dursee si gaafate jedhee yaada. Dhiiruma irraa waan bareeduufidha. Anis gaafadheera. Lamaan keenya iyyuu jireenya keenya waliin beekin dura sirriitti beekna. Innis beeka. Anis kan isaa waan hundumaayyuu beeka. Waan kaaraan nuuf ta'e. Namni kamiyyuu dhiiras ta'e dhalaas hiriyaas qabaachuu danda'a. Hiriyaas qaba ture. Isheenis hiriyaa qabdi turte. Garuu namni wal jaalata. Yeroo takka kan keemii taanaan gargar ba'uu dandeessu nama wajjin. Anis yeroo jaalala dabarsee kan dabarsee itti meera beektii dasa. Wantoonni kun immoo barumsa guddaa naaf ta'a. Siifis barumsa guddaa siif ta'a. Wanta irraa barattu qabda. So kanas jechuun barbaada. Precious Morning Star jedha. Thanks Dr. Nafiad. I've been in love for more than 8 years. I haven't married yet, but I will be. So I would to ask you, what are the pillars of true love? Pillar yookiin immoo maal jenna kanneeni jaalala dhugaadhaaf qabxiiwwan yookiin immoo jaalala dhugaa wantoonni nama jechiisan maal fa'i? Maal jettee yaadda biti? Tokkoffaa wal hubannoo. Waliif hubannoo jechuudha. Jaalala jechuun wal hubachuudha. Jaalalli jaalaluma dhugaadha. Kan beeknu jaalala jechuun maal eenyurraa akka barannes beekina. So wal kabajuu, wal danda'uu, wal hubachuu, miira walii hubachuu, wal dhaggeeffachuu. Kan biraan immoo itti gaafatamummaa walii baachuu. Like namni gargari. Amma fakkeenyaaf ayyuun amala addaa qabdi. Amala anarraa adda ta'e qabaachuu dandeessi.
namni keenya immoo yaadi namaa gadi fagoodha amalli namaa gargari amala walii garuu kabajnee waliif jiraachuu wanta dogoggora walii immoo walitti wal gorfachuu kan biraan immoo jaalala dhiifama godha dhiifama walii gochuu immediately yoo balleessites yoo balleessines like dhiifama walii gochuun baay'ee barbaachisaadha wal bulchuun fakkeenyaaf walitti qabamtee walitti aartee buluun gaarii mitiidha like akka Bibiliis ta'e Quraanis akkasumadha Bibiliin akkas jedha so yeroo walitti aartu immediately yaada kee walitti wal gorfachuu yookiin nama biraatti keessumaa ammoo guddaan kanan jedhee yaadu namni kan biraa namni sadaffaan by any means abbaanis haatis ta'e obbolaanis ta'e hiriyyaanis nama gidduu galuu qabu dadhabina ishee maatii kootti himuu qabu dadhabina ishee hiriyoota kootti himuu qabu ishee dadhabina koo maatii koo hiriyoota kootti himuu qabu namni keessumaa inni guddaan nama waan ta'eef baay'ee egaa namni waanuma isatti dhiyaate yookiin immoo waan experience godhe waan ofiisaatii experience godhe waan nama gorsuuf kanaaf yaada fudhachuun gaariidha garuu mor walumaan taanii mariidha yoo furan gaariidha yaada egaa akkasitti nu badhaan akka nama waggaa 30 jiraate tokkotti Zafir, the most important one is how you see virginity in the marriage. Waan jechuun barbaadu especially virginity dha wal qabate gaaf namoonni baay'een keessan rubummaa qabdi isaatu gaafin keessanii durbummaa qabdii jedha hundumtu maalli garuu galchi na jechaara tokko moo hin qabdu taanaan mana isheetti qabi galchi deebin isaa dhugaa dubbachuudhaafi Hey y'all, come look at this. Hey, kapti. Oh my God! Wow! Nah, so gaaffii keef immoo achumaan gaaffii obboleessa keenya deebisuudhaafi dubartiin tokko qulqullummaa ishee turte gaariidha maaliif waan baay'eedhaaf gaariidha kan dursuu qabu garuu jaalala guddaa jaalalli dursuu qabu jedhee namadha like sababii garaagaraadhaan dubartoonni tokko fedhii isaanii malee ta'uu danda'a keessattuu hubannoo dhabuurraan tiineejeroonni amma fakkeenyaaf peer pressure immoo dhiibbaa dargaggootaan ta'uu danda'a ijoolleen durbaa muuduu ishee malee yeroo tokko kan isaan yeroo isaatti qulqullummaa isaanii eegatan yookiin durbummaa isaanii eegatan jiraachuu danda'a. Wantoonni taateewwan akkasii mudannoowwan akkasii jiraachuu danda'a. Mudannoo akkasii namoota baay'ee beeka waan ta'eef yeroo baay'ee keessattuu tiineejeroonni ijoolleen durbaa waggaa 18 gadi beektu baay'ee tokkoffaa waan tokko baay'ee bal'isanii fageessanii yaaduu dhiisuurraan kan ka'e dhiibbaa hiriyyarraan kan ka'e araadarraan kan ka'e wantoonni akkasii mudachuu danda'u. Garuu toof eeggannoon godhame baay'ee gaariidha. Jaalala keessatti garuu inni guddaan like durbummaa qabaatte yookiin immoo durbummaa jechuun dubartiin tokko qaamni ishee dhiira nagarra yookiin like in essence membrane haphii sun citu jechuudha. Like waan biraa miti. Suma tokko durbummaatti hawaasa keessatti baratameera. Garuu amalaan waliin galtu taanaanii jaalala waliif hin qabdu taanaanii waliin hubattu taanaanis immoo gammachuu hin qabu yaaddu sun gammachuu dhabuu danda'a. Jiraachuun gaariidha. Gaaffiin tokko kan jedhanii miidiyaa irratti argeedha. Eerumtee turtee haadha manaa namaa fuute jedhu. Gaaffii kanaaf waan nama dubbachaa turre keessaa hundi keessan deebisaa argachuu dandeessu jedhee yaada. Mucaan durba turtee inni eerumne haadha manaa namaas hin turre. Jireenya mataa keessanii waa'ee namaa xiyyeeffachuu dhiisaati waa'ee namaa calleessanii haasaa oolurraa yeroo keessanii ofii keessaniif yeroo qabaadha. Yeroo itti ofii keessaniif qabaattan qabaadha. Namni akka barbaadetti jiraatu, namni waan barbaade jaallatu, namni waan barbaade filatu filannoo nama sanaati. Like yookiin immoo dhiibbaa nama kamiin ta'uu qabu. Namni kamiyyuu filannoo isaatiin fedhii isaatiin waan barbaade waan jaallate yoo godhe, waan barbaade waan jaallate yoo deeggare, waan barbaade waan jaallate yoo nyaate dhuge mirga isaati. Kanaaf yeroo keessan yeroo namaadhaan balleessuudhaan caalaa toofii keessan irratti invest gootanii teessanii pilaanii baafattaniiti iddoo guddaa goo dandeessu jechuun barbaada. Egaa akkuma namni nama jaallatu jiru immoo namni hinaaffaanis jiraachuu danda'a, jibbis jiraachuu danda'a. Wantoonni kunniin jiru. Egaa namnis rakkisaadha waan ta'eef kana jechuun barbaada warroonni jaallattan, warroonni jaallatanitti agarsiistan, warroonni jibbitanis hundumti keessan guddaa galatooma. Baay'ee isin jaallanna.
akka sadarkaa kana geenyuuf gara fuulduraatti iddoo guddaa geenyuuf tumsinuuf gootan guddaa jechuun barbaada. Hanga xumuraatti nu waliin turtanii hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa. Nagatti. Nagatti. Galleerra bakka arabaasinis.